bifa kanaan viidiyoo hojjechuu dandeenya. Yeroo baay'ee TikTok irratti poosterii yookaan suuraa gadiif oliin erga hojjennee booda gidduutti viidiyoo bareedaa hojjechuu akkamitti dandeenya kan jedhu namoonni baay'een koomentii irratti na gaafachaa turteettu. Har'a akkamitti akka hojjechuu dandeenyu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Amma xumuraatti barumsa keenya waliin ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya kan dhuftan chaanaalii keenya naardossuuf sabiskiraayib godhaa. Koomentii gochuu sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Egaa barnoota babbareedaa asirratti kan isiniif dabarsaa jirru barnoota keenya amma xumuraatti hordofaa isiniin jedhaa gara barnoota. Akkuma jalqaba irratti isinitti himuudhaaf yaale chaanaalii yookaas yuutuubii tiiktookii feesbuukii irratti illee haa ta'u viidiyoo maxxansuudhaaf yeroo baay'ee wantoota piroofeeshinaalii ta'an yookaan ammayyaa'aa wantoota ta'an waan haaraa argamanii akkaataa kamittiin dafnee hubannee itti fayyadamuu akka dandeenyudha barnoota keenya keessatti kan waliin ilaallu yeroo baay'ee. Egaa guyyaa irraa kana ammoo akkaataa kamittiin poosterii gidduu viidiyoo galchuudhaan akkamitti hojjechuu akka dandeenyu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa jalqaba irratti gara kiroomii keenyaa dhufnee viidiyoo poosteriidhaaf kan ta'u suura daawunlood godhachuu qabna jechuudha. Egaa kiroomiin bilbila nama hundumaarra jira kunoo akkuma asitti argaa jirtan kiroomiin dhuma kanarratti ni argitu jedhee yaada kunoo ankoorraa dhumarra jirti. Kiroomii kana keessaa al tokkoof ni seentu jechuudha. Kiroomiin kunoo kiroomii kana keessa erga seentanii booda waan jettanii barreessitan kunoo bakka duwwaa kana keessatti baakgiraawundi footoo jettanii barreessitu yookaas baakgiraawundi pooster jechuu dandeessu waan barbaadan jettanii barreessuu dandeessu. Inni iyyuu suura baakgiraawundiidhaaf ta'an suurota ammayyaawaa ta'an suurota babbareedaa isiniif fida. Isa booda daawunlood godhattu gara galarii keessaniitti jechuudha baakgiraawundiidhaaf kan ta'u. Isa booda appilikeeshinii tokko kana dura isin barsiiseen ture. Appilikeeshiniin sunis Loom jedhamti. Namoonni isaa argitanii ittiin fayyadamin jirtan yoo jiraattan chaanaalii koo keessa seentanii argachuu ni dandeessu. Akkaataa kamittiin poosterii bilbila keenyaan hojjechuu akka dandeenyu jedhee barsiiseen ture waan ta'eef chaanaalii keenya keessa seentanii argachuu dandeessu. Egaa Loomii kanaatiin poosterii nama muuziqoota adda addaa faarfannaa waan adda addaa ta'u kaamingisoonii haa ta'u waan adda addaa ittiin hojjechuu dandeenya waan ta'eef kana bal'inaan barsiiseen ture. Namoonni hin argatin dhattanii argachuu dandeessu. Isa pileestoorii keessanirraa ni buufattu. Ergasii booda kana keessa gaafa seentan yeroo jalqabaatiif haala kanaan isin seensisaa. Haa ta'u ani kana duratti fayyadamaan ture waan ta'eef kallattii dhumaatanii keessan seena jechuudha. Keessa seenetanii hojjedha. Ergan suura akkaataa kanaatiin irra seenee booda kunoo jala kana wantoota baay'eetu jiru. Achi keessaa baakgiraawundii isaa balleessuu yoon barbaade kunoo naannoo kanatti ni argitu jedheen amanaa. BG kan jettu kanarraa al tokkoof ni tuttu. Isa booda replace BG kan jettu kanarraa al tokkoof tuttu jechuudha. Kunoo asitti ni argitu jedheen yaada gara dhumaa kanarra jirti isheen kunillee. Kunoo bakka kanatti argamti. Isheerraa al tokkoof gaafa tuttanii baakgiraawundii isiniif jijjiira jechuudha kallattiidhaan. Isa booda kunoo akkuma argitan mallattoo galarii kan fakkaattu jala kana jirti. Mallattoo galarii kanarraa al tokkoof ni tuttu. Isa booda baakgiraawundiin adda addaa ni jiru. Kunoo baakgiraawundii bubuufadhee jechuudha. Isa keessaa tokko naan fudhadha. Kunoo fudhadheen jira. Amma gaa al tokkoof kilik godheen keessaa ba'a yookaas raayit godheen keessaa ba'a. Isa booda ammas wanta hojjennu kan biraatu jira. Kunoo jala kanarraa istikersi kan jettu namoonni sitti argamaa hin jirre kunoo naannoo kana jirti istikersi kan jedhamtu isheerraa al tokkoof ni tuttu. Isa booda istikersi kanarra erga al tokkoof tuttanii booda istikersi erga al tokkoof tuttanii booda naannoo kana mallattoo maqasii kan fakkaattu argaa jirtu. Isheerraa al tokkoof ni tuttu. Erga achirra tuttanii booda kunoo mallattoo pilaas kan jettu kana al tokkoof ni tuttu. Pilaasii argaa jirtu yaada kunoo naannoo kana jirti.
pilaasii kanarraa al tokkoof tuttaniitu galarii keessan keessaa suura barbaadan dattanii fudhattu jechuudha. Isa booda galarii keessan keessaa erga seentanii booda suura barbaadan ni fudhattu. Suura barbaadan fakkeenyaaf suura TikTok kanaan fudhadha. Barumsumaan waan ta'eef jechuudha. Kun haala kanaan fideera. Haala kanaan fidee as kaa'eera. Kana dura asitti daddabarfachaa waan an tureef suuraan barbaade suura tokko tokkoon fudhadhee asitti isinitti agarsiisa. Yoo barbaaddan garasitti galagalchuu dandeessu jechuudha. Kun haala kanaatiin kana xiqqoo ishee olan butaa. Asiin godha. Kan ammoo asiin godha yookaas mallattoo TikTok kana barreessan suura biraa bakka buusa. Fakkeenyaaf suura kanan bakka buusa. Isa booda jala isaa kana waan biraatiin shaffanuun barbaada waan ta'eef kunoo asii waan akkasii qopheeffadheen jira sunuma fuudhee akkaataa kanaatiin irraan godha. Isa booda barreeffamoota adda addaa irratti barreessuu nu gaafata. Barreeffamas kunoo mallattoo pilaasii tekisti kan jettu kanarraa al tokkoof tuttu. Isa booda waan barbaanne itti barreessinaa jechuudha. Akkamitti viidiyoo haala salphaatiin haala salphaatiin haala salphaatiin kunoo akkaataa kanaatiin ergan barreeffadhee booda barreeffama kana fidee iddoo tokkoon kaa'a asuman kaa'a. Isa booda gubbaa kanarras waan biraa tokko suuraan dabala. Suuraa kan biraa gararraa sanatti dabaluu na barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf suuruma namoota tokko tokkoon fuudhee asitti daddabaladha. Suurota kana asin kaa'adha. Gidduu kana viidiyoon fidee galcha waan ta'eef boodarra suura kana xiqqeesseen as kaa'adha. Kunis akkaataa kanaatiin haa ta'u. Isa booda yoon barbaade ammas warra kanaafis akkuma sila jalqabaa baakgiraawundii waan biraa fidee irra kaa'e isaaniifis ammas nan fida jechuudha. Kunoo asumaan dhufee kanan qopheeffadhe keessaa tokko fide yoon barbaade haala kanaatiin irra godha jechuudha. Haala kanaatiin irraan godha. Amma mataa kana kutee jira xiqqoo olan butaa. Amma ol buteera. Raayitiin godhaan. Ammallee kana caalaatti iddootti kennee bareechee hojjechuu nan danda'a. Haa ta'u barumsaaf waan ta'eef gaggabaabsuun qabaa. Isa booda daawunloodiin godha. Daawunlood godhee buufadheera. Amma gara appilikeeshinii tokkootti isin geessa. Appilikeeshiniin kun InShot jedhama. InShotiin kanarratti waan baay'ee hojjechuu dandeenya. InShotii kana barsiiseen jira yuutuubii keenya irratti yoo seentanii ilaaltanii InShotiidhaan akkamitti viidiyoo hojjechuu akka dandeenyu bal'inaan barsiiseen ture kana dura. Innis kun appilikeeshiniin kana jedhama. Isa keessa al tokkoof gaafa seennu haala kanaatiin nuuf fida jechuudha. Haala kanaan gaafa nuuf fidu bakka viidiyoo jettu kana keessa al tokkoof ni xunna jalqabarratti kan argamtu kana. Achi keessa gaafa seennu kunoo jalqabarratti niw kan jettu kana al tokkoof xunnee seenna. Niw kana gaafa xunnee seennu jalqaba viidiyoo hojjechiisu barbaannu viidiyoo tokko fudhanna. Viidiyoon fudhannu mee faarfannaa kana dura hojjedhe yookaas haasaan kana dura godhe tokko fudhadhee waliin ilaalla yookaas viidiyoo nama biraa tokko as galcheen isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun faarfannaadha. Faarfannaa kana gidduu galchuun barbaada yookaas faarfannaa kanaan viidiyoo kananii poosterii gidduu galchuu barbaada. Isa booda maalan godhaa? Kunoo jalqabarratti canvas kan jettu jalqabarra jirti. Isheerraa al tokkoof ni tuttu kunoo jalqabarra kan jirtu kanarraa al tokkoof gaafa tuttanii haala kanaan isinii baasa. Egaa TikTokiidhaaf yoo ta'e
9.16 kan jettu sanarraa al tokkoof tuttuu jechuudha. Kunoo 9.16 bakka sanarraa al tokkoof gaafa tuttan kunoo tiiktookiidhaaf haala kanatti isiniif sirreessa jechuudha. Isa booda wanti gootan raayit gochuu qofa. Erga raayit gootanii booda xiqqoo akkas harkistanii baakgiraawundi kan jettu kunoo naannoo kanatti argattu. Baakgiraawundi kana keessa al tokkoof tuttu. Gaafa tuttan kunoo haala kanaatiin isinii fida. Isa booda kunoo mallattoon galarii bakka kana jirti. Mallattoo galarii kanarraa al tokkoof gaafa tuttanii poosterii sila hojjetannee bakka kana argattu. Isa booda maal gootu kunoo xiqqoo dimziz jedhee jira waan ta'eef isa kana sirreessuudhaaf isa lammaffaarra jiru kanarra kaawwattu jechuudha. Inni jalqabaarra dimzizii waan ta'eef. Isa booda kunoo haala kanaatiin isinii fide. Harka keessaniin gara barbaaddeetti qabdanii sirreeffattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf xiqqoo hin argamu yoo ta'e akka argamuun godha. Erga akkaataa kanaatiin amma chachaane booda wantoonni nu hafan yoo barbaanne asirrattis hojjechuu dandeenya. Yoo barbaanne erga haala kanaatiin sirreeffannee booda egaa viidiyoo kana akkaataa itti yaadnetti suurreef viidiyoo walitti nuuf galee hin jiru. Amma fakkeenyaaf baakgiraawundii galee haa ta'u malee baay'ee bareedaa hin jiru. Isa kanaaf yoo barbaanne suura finnee irra galchuu dandeenya. Suura kanas bakka istiikar jettu kanarraa al tokkoof xunnee seenna. Istiikarsi kan jettu kanarraa al tokkoof xunnee seenna. Gaafa xunnu kunoo bakka kana nuu fida. Ammallee istiikarsi kan jettu irra tuqanna. Isa booda mallattoo galarii jirti. Mallattoo galarii kanarraa al tokkoof xunnee seenna. Galariin kunoo jalqaba irratti argitu galarii kanarraa al tokkoof xunnee seenna. Gaafa xunnu mallattoolee pilaasii qixa kana jirti. Mallattoo pilaasii kana keessa xunnee al tokkoof viidiyoo argaa jirtan kana kunoo haala kanaatiin daataa na barbaachisa. Daataa ergan banee booda fudhachuu nan danda'a jechuudha. Yookaas kana dura asitti fudhadhe tokko yoo isinitti agarsiise kunoo haala kanaatiin akkan barbaadetti fidee bakka barbaade galchuu nan danda'a jechuudha. Yookiis daataa baneen isinitti agarsiisa. Kunoo barbaadee haala kanaatiin irraa naa kuteera. Erga naa kutee booda raayitiin jedha. Kunoo kanas bakka barbaade fidee yoo barbaade as kaa'uu nan danda'a jechuudha. Ammallee kan biraan dhaqee fidadha. Kan biraa kana xiqqoo gadi hin buta. Ammas bakkuma sanatti hin bu'a. Mee masqalii kanan fudhadha. Egaa gaafa laaltanii kunoo amma xumuraa gaafa Instagiraamii irra kaa'us kunoo haala kanaatiin bareechinaa fida. Fakkeenyaaf